garuu iddoo sana itoo hin naqin fuuldura waan tokko mootota isa lammaffaa boqonnaa 17 lakkoofsa 39 irratti ana waaqayyo gooftaa keessan waaqeffadhaa jedha. Ameen. Waa'ee saba waaqayyo ta'e warra waaqayyo waaqessanii fi warra waaqayyoon waaqessanii gidduutti dubbata iddoo kanatti. Akka warra sanaatti waaqeffatinaas hin jedha. Akka warra waaqayyoon hin beeknettis hin waaqessitan akka warra sanaatti warra waaqolii tolfamoo waaqessanii wajjin akka sanaatti nutis hin kan waaqessitanidha. Hallelujah. Achi gadi siqee lakkoofsa nama dubbadhe irratti lakkoofsa 39 irratti mootota lammataa boqonnaa 17 jechuudha. Lakkoofsa 39 irratti ana waaqayyo gooftaa keessan waaqeffadhaa harka diinota keessanii hundumaa jala kan isin baasu Ana. Hallelujah. Ana jedhe maqaa waaqayyo. Ameen. Harka diinota keessanii keessa yoo waaqayyo waaqessine harka diinota keenyaa keessaan baasa maqaa waaqayyo. Ameen. Waan tokko saganaadha isa gaa akkamittiin waaqayyo saba isaa warra isa waaqeffatan harka diinota isaanii keessaa isaan baase iddoo tokko olii wajjin ilaala. Innis seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 isa jirudha. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 guutummaa isaa akkasiin dubbifattan jechuu barbaadna iddoo kanatti yeroo nuuni gabaabsinee dubbanna. Meennan seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Bara tokko bara Yeeshaafet mootii Yihudaa ta'ee jirutti oduun baay'ee nama sodaachisu nama gaddisiisu nama yaaddessu tokko mootii kana ga'e. Oduutu dhufe. Oduu sodaachisaa yaaddessaa. Maal kan jedhuudha? Elaa warri Amoon, warri Mo'aab, warri Tulluu See'iir irraa jiraatan walii galanii yaa'anii dhufaniiru. Loltuu danuun elaa bishaan sana gama buufatanii jiru. Maal gochuudhaaf? Saba kana balleessuudhaaf, saba kana rukutuudhaaf kan isaan walii galanii dhufan. Dur tokkummaa qabaatanii miti. Amma garuu saba waaqayyoo irratti walii galanii adda uumanii saba kana rukutuudhaaf, saba kana balleessuudhaatiif dhufan. Yeeshaafet gaafa kana dhaga'u hin sodaatee jedha Macaafa Qulqulluun. Kunoo loltoonni baay'een galaana gama biyya Edoomii sitti dhufaa jiru. Isaan amma Hazezoon Tamaariin isa Engeedii jedhamu ga'aniiru jedhanii Yeeshaafet itti himan. Kana irratti Yeeshaafet mootichi sodaatee waaqayyoon kadhachuudhaaf murtoo hin godhe. Maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Gaafa wanti yaaddeessu wanti sodaachisu kun isatti dhufe gara kam ilaalee? Gara isa waaqessu. Haaleluyyaa. Gara waaqayyo waaqa jiraata. Ameen. Kadhachuudhaaf eenyuun kadhachuuf? Waaqayyo waaqa Israa'el. Waaqayyo waaqa Abrahaam. Ameen. Waaqa Isaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa abboota isaatii. Hallelujah. Waaqa isa jiraataa isa ana isa jiraataa jedheetti dubbate sana waaqessuudhaaf isa kadhachuudhaaf murtoo godhee jedha. Hallelujah. Isa booda sooma labsee namoonni hundumtuu naannoo mana qulqullummaatti akka walitti qabamanii godhee jedha. Mana qulqullummaa duratti walitti qabamanii namni waaqayyo kun gara waaqayyootti iyyuutti ka'e. Waaqayyo isaa barbaaddate iji isaa gara waaqayyootti ol ka'e. Haaleluyyaa. Gaafa diinonni ol ijaaranii dhufan wal gurmeessanii dhufan warri dur tokkummaa hin qabne tokkummaa uumanii saba kana irratti dhufan. Inni garuu gara lafa ilaalu beeka ture. Ameen. Hallelujah. Eessa ilaale iji isaa? Gara waaqayyo waaqa jiraataa ilaale. Eenyuun barbaaddate lapheensaa? Waaqayyo waaqa jiraataa barbaaddate. Ameen. Gaafa kadhachuutti ka'e. Kadhannaa isaa keessatti wanti namatti toltolan baay'eetu jiru. Achi keessaa tokko dubbisuu tuquu barbaada. Ati mootota saba lafaarraa hundumaa irratti gooftummaa qabdaa jedhe. Haaleluyyaa. Ameen. Mootota kan biraa barbaaddachuun kaane. Loltoota isaa warra jajjaboo filachuun barbaanne. Mootii Israa'el isa ollaa isaatii isa obboleessa isaatiin barbaaddachuun nanne. Hallelujah. Ati jedhe waaqayyo waaqa jiraataan ati mootota saba lafarraa hundumaa irratti gooftummaa qabda. Humni ifaan kun harka kee keessa jiru. Hallelujah. Ameen. Namni siin mormuu danda'us hin jiru. Yaa waaqayyo jedhe. Hallelujah. Biyyicha isatti dhaala gootee saba kee ijoollee kee laatte keessa ari'achuu dhufaniiru jedhee bo'aa ture gara waaqayyootti. Biyya isatti dhaala
akka godhannuuf nuuf kennite keessaa nu ari'uu dhufaniiru jedhe. Nuyi waraana danuu sana nu rukutuudhaaf jedhu kana loluuf humna hin qabnu. Hallelujah. Waan goonus hin beeknu. Garuu gargaarsaaf gara kee ilaallaa jedhe. Amen. Humna hin Hallelujah. qabnu, waan goonus hin beeknu, beekumsa isaas hin qabnu jedhe. Waan hundumaa situ danda'a, waan hundumaa situ beeka jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wanta nuni gochuu hin dandeenye ati gochuu hin dandeessaa. Wanta nuyi hin beekne ati garuu beektaa jechuudha. Hallelujah. Surrender of godhe maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Gara Waaqayyoo ilaallate gara Waaqayyoo Waaqa jiraata. Amen. Fuula Waaqayyootti kufee yeroo inni boo'u sagaleen hin dhufeef jedha. Hallelujah. Karaa raajota isaan keessaa tokko keessaatii tokkootiin Waaqayyo itti dubbate ergaa isaa ergeef maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Hin dhufe ergaan! Isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jirtan hundinuu atis Yosaafeex mootichaa midhagaa Waaqayyo. Hallelujah. Lolli kun kan kooti! Amen. Hallelujah. Kan kooti malee kan keessan miti jedhe maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Lolli kun Ameen. kan kooti malee kan keessan miti. Kanaafis isin loltoota baay'ee kana argitanii sodaattanii hin nayinaa. Hallelujah! Hin sodaatinaa, hin Hallelujah. nayinaa. Amen. Amen. Lolichi kan kooti. I will be the fighter. Hallelujah! Amen. Anatu Hallelujah. siniif lolaa. Ijoollee kootti kan dhufe, anatti dhufe. Saba kootti kan dhufe, anatti dhufe. Anatu lolaa. Hallelujah. Isin ofii keessanii loluu isin hin barbaachisu jedha gadi siqee lakkoofsa 17 iddoo qabattanii iddoo qabadhaatii dhaabadhaa moo'icha Waaqayyoo isiniif kennu kana ilaala. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Paartiin keessan yookaan immoo gaheen keessan as keessatti loluutu hin ta'ini anaan gargaaruutu hin ta'ini isin dhaabattanii ilaaluudha maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Moo'icha Waaqayyo moo'icha ani Waaqayyo jiraataa isiniif kennu ilaaluu duwwaadha isin. Iddoo akkasii hidhattanii qabattanii dhaabattu iddoo sana dhaabadhaatii asii gadi ilaalaa maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Boqonnaa 20 guutummaa isaa dubbifadhaa kana hubachuudhaatiif. Waaqeffannaa dhufee maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waaqeffannaa Waaqayyoof galata galchuu. Amen. Wanta tokko erga nuuf ta'e duwwaa galateeffachuu miti kan dubbii Waaqayyoo nu hubachiisu. Ituu hin ta'inis galateeffachuutu nurra. Amen. Gaafa kana jedhu ituu diinonni isaanii sun hin kufin maal gochuu jalqaban jedhaa? Waaqessu. Waaqessuutti ka'an maqaa Waaqayyoo. Hallelujah. Amen. Lakkoofsa 21 fi 22 yoo ilaaltan. Lakkoofsa 20 walakkaa isaatiin jalqaba lakka'e. Waaqayyo gooftaan keessan amanadhaa hin jabaattu. Amen. Eeyyuu amanadhaa? Waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Ana Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa jechuusaati. Yoo shaafeetti immoo achi ga'eetu Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa eegaa. Waaqayyo ana amanadhaa ergee Waaqayyo ana tulola ergee maal barbaachisa ree? Hin amani maqaa Waaqayyo. Hallelujah. Mootiin kun ga'eetu Waaqayyoon gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu isin isa raajonni isaa dubbatanis Amanaa. amanaa Ameen. isin mootu jedhe maqaa Waaqayyo. Hallelujah. Isa Waaqayyo gara raajota isaatiin itti dubbatus amannee fudhachuun nurra jira. Raajota Waaqayyo jechuun gara raajota sobduun jiru inni nuyi jennu garuu raajota Waaqayyooti. Inni raajoti sobduun jedhanii raawwatu inni raajonni Waaqayyo jedhan garuu raawwatu. Amen. Hallelujah. Raajonni sobduun gaariis isinii dubbachuu danda'u hamaa isin irratti dubbachuu danda'u. Inni kan Waaqayyo garuu raawwata maqaa Amen. Waaqayyo. Hallelujah. Kanaaf isa amanaa hin mootu jedha Yooshaafeet. Achii booda gaalaa lakkoofsa 21 fi 22 dubbisuu barbaada. Inni ergasii sabaa wajjin mari'atee faarfattoota uffata qulqullaa'aa fi mimmiidhagaa uffatanii Waaqayyoon faarfatan tarree hin dhaabe. Isaan yommus loltoonni lolatti ka'an dura bu'anii Waaqayyoon ni galateeffadhaa. Hallelujah. Maal jechuudha? Waaqayyoon galataan waaqeffadhaa jechuudha. Isaaf galata galchaa. Galata galchuudhaan isa waaqeffadhaa jechuusaati. Waaqayyoon galateeffadhaa inni gaariidha. Gaarummaan isaas barbaraan hin jiraata. Amen. Hin jedhu turan. Erga diinni kufee miti. Erga diinni rukutame miti. Ituu hin kufin ituu hin ta'in inni Waaqayyo jedhe ituu hin raawwatin galateeffachuutti kan maqaa Waaqayyo. Hallelujah. Isaan lakkoofsa 22
faarfannaadhaan galateeffachuu yommuu jalqaban isaan galataan faarfannaadhaan yeroo afaan isaanii saaqatan yeroo isaan waaqeffachuu jalqaban Hallelujah. waaqayyo immoo maal godhe haleluuyaa diina guddisuu diina rukutuutti ka'e maqaa waaqayyoo eebbifamu Hallelujah. diinni caccabuutti ka'e Ameen. diinni ciramuutti ka'e diinni diigamuutti ka'e maqaa waaqayyoo eebbifamu Hallelujah. yeroo isaan maal godhan waaqeffannaa yeroo isaan jalqaban Ameen. faarfannaadhaan waaqeffachuu yeroo isaan jalqaban galataan yeroo isaan waaqessuutti ka'anii Ameen. diinni kufuutti ka'e maqaa waaqayyoo eebbifamu Waaqeffannaa dhugaa. waaqeffannaa dhugaa Hallelujah. loltoota dhaqee rukutan jedhu maal jedha yeroo baay'ee waaqayyo isaanii wajjin ture isaanii wajjin ta'ee diinota harka isaaniitti dabarsee kenne rukutanii fixanii jedha iddoo baay'eetti iddoo tokko tokkotti immoo dinqiidhaan dinqii waaqayyootiin Hallelujah. yeroo isaan rukutaman argina diinonni saba waaqayyoo iddoo kanatti isaan keessaa isa tokko dhalaakkane waaqayyo immoo jedha yeroo kam yeroo isaan waaqeffachuu jalqaban Hallelujah. yeroo isaan waaqeffannaa dhugaadhaan waaqayyo duratti argaman Ameen. waaqayyo immoo yihudoota loluu warra dhufan warra amoon warra mo'aab warra tulluu seer isaanitti warra riphanii eegan kaasee akka isaan rukutamanii godhee maqaa waaqayyoo Hallelujah. Ameen. loltuun riphanii eeganii rukutan isaanitti kaaseen haleluuyaa waaqayyo waaqa jiraata Ameen. warri amoon ilaala lakkoofsa 83 warri amoonii fi warri mo'aab warra tulluu seerii irraa dhufan irratti ka'anii rukutanii isaan fixan Hallelujah. ta'anii walii galanii dhufan sadii ta'anii walii galanii dhufan warra amoon warra mo'aab warra tulluu seer naannoo tulluu seer jiraatan warri amoonii fi warri mo'aab walii galanii warruma isaanii jiru walii galanii dhufan Hallelujah. ciranii balleessanii mancaasanii hin fixanii Hallelujah. isa boodaa jedha erga isaaniin balleessanii immoo walii isaaniitti garagalanii wal balleessanii jedha maqaa waaqayyoo eebbifamu. Hallelujah. Ameen. Waaqeffannaa dhugaan tokkoffaa mo'icha yookaan injifannoo fedha maqaa waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Akka iddoo kanatti agarreetti gaafa nuni dhugaadhaan waaqayyoon amanannee isa waaqessuutti kaanu. Diinonni keenya kufuutti ka'u. Diinni keenya seexanni kukkufuutti ka'a maqaa waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Ameen. Seexanni dhaabachuu hin danda'u gaafa nuni dhugaadhaan waaqayyoo waaqessuutti kaanu. Hallelujah. Yeroo nuyi performi goonu hin dhaabbatamu waan ta'u. Yeroo nuni garuu performaansiitu hin ta'in aktiitu hin ta'in dhugaadhaan waaqayyoo waaqessuutti kaanu diinni keenya dhaabachuu hin danda'u. Seexanni dhaabachuu hin danda'u maqaan waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Dubbii sagalee isaatu jedha. Yes. Anaan na waaqeffadhaa harka diinota keessanii keessaa anatu isin baasaa jedheera. Akka sila mootota sadammaffaa boqonnaa 17:39 irratti hinnetti. Dubbii waaqayyoo immoo dhugaadhaa waaqayyoo immoo dhugaadha maqaa waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo immoo amanamaadha. Gaafa nuni dhugaadhaan ituu achi hin ilaalin, ituu asii hin ilaalin, ituu naannoo keenya hin ilaalin, Hallelujah. asii ol ilaalu dhugaadhaan eenyuun akka waaqeffannu hubannee beeknee eenyummaa isaa hubannee waaqeffannaa isaaf ta'u gaafa dhiyeessinu gaafa isa waaqessinu seexanni dhaabachuu hin danda'u. Hallelujah. Yes. Seexanni hin kukkufanu fuulduratti. Ameen. We gonna stamp it. Hallelujah. Maqaa waaqayyoo kana. Ameen. Gaafa isaa dhugaadhaan waaqessinu jechuudha.